Yooyyaa harka fuune ilmaan Oromoo kan biyya alaaf keessa jirtan marti keessanuu akkam jirtu nagaa keessani yaada keessaniif qeeqa keessan koomentii jalaan nuuf kaaya. Asoosomni keenya yeroo darbe sooma gabaabaa abbaa qabeenyaa kutaa 1-2-3 isin biraan geenyee turre. Kanneen keessatti yaadaaf qeeqa qabdan namoonni baay'een nuuf kaa'aa turtan. Har'allee kutaa arfaffaa qabannee waan isiniif dhufneef isarra dursa iskimee namoonni subscribe hin goone YouTube channel keenya kana subscribe godhaa. Subscribe godhaa. Kanneen qeeqaa fi yaada qabdan immoo qeeqaa fi yaada qabdan koomentii jalaan nuuf kaa'aa. Kana sirreessaa. Bakka kanatti akka kanaatti fufaa waan jedhu yoo qabaatan yaada keessan barbaannaa jechuudha. Asoosama gabaabaa kutaa 3ffaa keessatti Abdiif Galaanaan qabeenya namaa saamanii gara biyya biraatti badanii turan ji'oota 6 booda barbaacha poolisootaatiin qabamanii turan. Qabamanii mana hidhaa erga seenanii booda qabeenyi keenya jedhanii falman. Obbo Gammadaan qabeenya kiyya isaantu saamee himate, isaan immoo qabeenya keenya jedhan. Qaamni achi jiru immoo abbaan seeraa tidhi waan dhiyaataniif mana hidhaa waan galaniif jara kana mana hidhaa kana keessaa mirga wabiitiin baasan. Obbo Gammadaan immoo mirga wabii birrii 50,000 tokkoon isaanii. Obbo Gammadaan immoo ragaa qabeenyummaa keetii abbaa qabeenyaa ta'uu kee qabeenyi kun kan kee ta'uusaa ragaa itti fidadhu jedhanii. Gaafa isaan ragaa fidachuu deeman jarri kunis wabiidhaan baanii aluma teessaniiti guyyaa beellamaa keessan hordoftuu jedhanii. Har'a immoo kutaa arfaffaa keessatti immoo maal akka isiniif dhiyaatu walumaan hordofnaa nu wajjin itti fufaa. Asoosama gabaabaa abbaa qabeenyaa kutaa arfaffaa. Asoosamni gabaabaa kutaa arfaffaan akkas ture. Obbo Gammadaan qabeenyi kun kan isaanii ta'uusaa qabeenya isaanii ijoolleen kun jalaa saamuu isaanii ragaa nama 3 fidatanii dhufan. Qabeenya koo saamanii galgala gaafa akkasii sana isaani kan na saame Abdiif Galaanaadha jedhee ragaa qabatamaadha jedhee inni fidate nama 3. Namoota yeroo balballi isaanii cabu yeroo cabsanii isaan seenan obbo Galaanaa yeroo obbo Gammadaan ukkaanfamu Galaanaaf Abdiidhaan namoonni argan jedhamee isaan fidatan nama 3dha. Isaanis Boontuu Gammadaa, Hawwii Gammadaa fi Tulluu Gammadaati. Ijoolluma isaanii fidatanii dhufan. Yeroo kana Abdiif Galaanaan ragaan obbo Gammadaan fidatan kun ijoolluma isaanii waan ta'aniif nurratti gorsee waan hunda nurratti qindeessee waan fideef nuti ragaan kun fudhatamaadha jettuu jedhanii abbaa seeraatti himan. Yeroo kana abbaan seeraa akkamitti ragaa qulqulluu ta'are isaan hin jedhan. Abbaan seeraa obbo Gammadaadhaan ragaan kee fudhatama hin qabu. Maaliif ijoolluma kee qindeessitee waan fiddeef namoonni biraa yoo jiraatan ragaa qabatamaa fidadhu kottu jedhanii. Abdiif Galaanaan immoo nuti qabeenya keenyadha. Obbo Gammadaadhaa wajjin walitti bu'insas miira takkaallee walirraa hin qabnu. Nama biyya keenya irratti beekamtii qabu isaanii. Nuti biyya sanii deemneef maqaa keenya balleessanii. Nuti immoo ijaaramnee birrii liqeeffanneet biyya san keessaas baanee asitti gamtaadhaan ijaaramne hojii akkasii kana banannee waan kana ta'eef hojii keenya irraa nu gufachiisuu malee wanti obbo Gammadaan deemaniin kun qabatamaa miti jedhanii. Yeroo kana abbaan seeraa ragaa isiniif ba'uu hin danda'an. Isaan kun ijoollee keessan waan ta'eef beellama itti aanutti ragaa guutuu fidattanii yoo dhuftan yoo hin argamne qabeenyi kan keessan miti jechuun abbaan seeraa obbo Gammadaatti himan jechuudha. Obbo Gammadaatti himameera.
qabeenyi kun keessan ta'uu hin danda'u yooniif ragaa qabatamaa fidattan malee ijoollee keessan mana keessa ijoolleen xiqqoodha kan ragaan geenye fa'aa jira akkasuma qindeessanii gorsanii waan fiddanii ijoolleen kun ragaa ba'uu hin danda'an jedhanii obbo Gammadaa akeekkachiisan. Beellamni itti aanu immoo kutaa shanaffaa keessatti shanaffaa fi sadhumaatti xumuraatti qabannee isiniif dhiyaana. Asoosamni gabaabaan kutaan arfaffaan kana fakkaata. Namoonni yaada akka qabdan koomentii jala nuuf ka'a. Kanneen maatii YouTube chaanaalii keenyaa hin taane yoo jiraatan YouTube chaanaalii Galma Dhugaa Show subscribe nuuf godhaa. Horaa bulaa deebanaa.